Ayyee. Kifluu ergaa dhumaa oo waan itti dhaamtu waan na jalaa hafee jira naan jette akka dhaamtuun ni carraa sii kennaa amma keeti. Jaallatoomas waan baay'ee jedhameera. Waan baay'een itti dabalu hin qabu. Garuu uummatni Oromoo ammallee wanta inni beeku qabuun wanta irra deebi'ee dubbatutu jira. Duutii gaafa dhalatanii kan namni du'e. Har'a nama saba kanaaf dhaabbatu, nama cunqursaa saba kanarratti ta'aa jiru lakkii jedhee dide abbaa amantaa. Osoo nama siyaasaa jedhama ta'e siyaasaa jedhamee siyaasa keessatti waan dogoggoraa hojjetee fedhii mataa isaatii bakkaan ga'achuuf dogoggoree seerri immoo isa hidhee jennee tilmaamuu dandeenya. Abbaan kun abbaa amantaati. Abbaa amantaa. Amma arginetti amma dhageenyetti nama dubbii sagalee waaqayyoo barsiisu. Nama gorsu malee nama guyyaa tokko siyaasa keessatti harka isaa galchate miti. Warra kaleessa dheengaddas achi dhufaan isaanii amantaa siyaasaa akka wal keessa naqatanii mootummaa amma jiru kanarratti illee duulan lakkisaa dhaabbadhaa. Amantaadhaaf mootummaan adda addaa nuti abboota amantii geggeessinaa. Mootummaan immoo dhaaba siyaasaatii. Mootummaan biyya bulchaa lakkisaa dhaabbadhaa. Amantiidhaaf siyaasa mootummaa adda baasaa jedhee ifatti mootummaa kana cinallee dhaabbatee mootummaan kun mataansaa yeroo irratti duulamete jechuudha. Isaan bukkee dhaabbatee amantiidhaaf siyaasa adda baasaa jedhee abboota kana barsiisaa turetu har'aa qabanii mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Uummatni Oromoo abbaan kun fakkiin tokko isaan irra ga'ee waan tokko ta'anii yookaan miidhamanii jennaan uummatni Oromoo borgabbee hin dubbatamoo hin bu'amoo hin dhiisaa kan jedhu sanaaf gaaffiidha. Inni yookaan rukuttaa poolisii yookaan du'a poolisatti dhufu sodaatetu mana isaatti galee ta'a jechuudha. Akka kanatti akkuma doktariin jedhan waggaa 160 guutuu Oromoon garbummaa mataa isaatti baadhateetu gaaddisaa jira jechuudha. Isa kanaaf ammas uummata Oromoo maratti kan dhaabnu abbaan kun abbaa amantiiti. Siyaasa kamillee hin gaggeessan. Biyya sanaaf kadhatu, uummataaf kadhatu, nagaa biyya kanaaf kadhatu. Isa kanaaf abbaa amantii kana bukkee dhaabbachuu danda'utu sinirra jira. Ani badiin biyya Itoophiyaatti dhufu suni dhiifama naa godhaa malee akkas jechuu koo Phaaphaasota Habashootaa yookaas Phaaphaasotuma tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa sanatu biyya sanatti fidee kan jedhu qaba. Macaan qulqulluu akka macaa qulqulluu keessatti arginutti gaafa abbootiin biyya bulchan dogoggoranii uummata isaanii miidhan abbootaan amantaa hifataniitu abboota biyya bulchan kana karaatti deebisuu jedha macaafni qulqulluun. Abboonni kun garuu Phaaphaasonni kun mootummaa kana dhiibanii lolatti geessanii akka inni dhaqee lolu godhanii obboloota keenya uummata Tigraay miliyoona 1 ol kan ficcisiise Phaaphaasota Habashootaati jechuudha. Akkuma kana naannoo Oromiyaa irratti lola labsanii kan akka uummatni dhumu godhe Phaaphaasota kana jechuudha. Ifatti dubbanna kana. Shaashimannetti gaafa abboonni kun simataman mana qulqullummaa keessaa qawwee meeshaa achi keessa tuulan isa siyaasaaf gaggeeffatan sana fuudhanii dhukaasa bananii kan nama ajjeese akka isaan nama ajjeesan godhan Phaaphaasota kana jechuudha. Isa kanaaf Phaaphaasonni kun karaatti deebi'anii siyaasa keessaa harka isaanii fudhatanii qarshidhaan naaftanii nama hiiksisuu dhiisanii karaa dhugaatti hin deebi'an taanaan biyyi sun iyyuu adaba guddaa keessa galuuf mootummaan sun iyyuu adaba guddaa keessatti kufuuf deema waan ta'eef isa kanaaf Phaaphaasota kana sirriitti dura dhaabbatee uummatni Oromoo tooratti deebisuun Phaaphaasiin kamiyyuu Phaaphaasii Oromoo ala Phaaphaasii Oromoon barbaade ala namni itti shuumee kan itti arge uummatni Oromoo kamiyyuu ofirratti si'achuun isaaf hin ta'uu isa kana uummatni keenya sirriitti beekee abbaa ofii barbaade malee abbaa Habashaan muddeetti argite kamiif
fudhatama akka hin qabaannee iddoo akka hin laanneef uummatni Oromoo kana sirriitti hubachuu danda'u turre jira. Kanuma jedhuun itti dabaluufanii har'aaf kanuma jennee yoo gabaabsine torbee sagantaa biraan yeroo itti deebinutti bal'inaa irratti dubbachuu dandeenya jechuun barbaadama. Galatoomne. Galatoomii eegaa yeroo keessan nu kennitanii dhuftanii asitti argamtanii waa'ee quuqama, waa'ee rakkoo Oromoo irra jiru, waa'ee dararaa fi gidiraa abbaan keenya mucaa daa'ima mucaa xiqqoo wajjiniin argaa jiran kana waan dubbattanii fi guddaa galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun barbaada. Dooktar Getaachoon daqiiqaa tokkoof dhaamsa gabaabduu ishee uummata Oromootiif waan dabarsitan keessumatti iyyuu uummata Oromoo amantaa Ortodoksii walooma Oromiyaa hordofu kanaa fi uummata Oromoo hundumaaf keessattuu ammas warra burjaaja'ee namni itti jijjiiramee kun Oromoodhaa siif ta'a jedhamee itti ergamaa jiru kana mana amantaa tokko tokkotti akka isaan dirqamanii har'as sabbata harmee keenyaarraa qarshiin guuramee abbaa isaan hin barbaanneef nama isaan hin barbaanneef akka isaanii diggisii qopheessanii 25,000 mana bataskaana baadiyyaatti ofiisheef manni bataskaana baadiyyaa ofiisheef waan tokko kan shaamaa ittiin bitattu dhabdee rakkattu keessatti kuni odeeffannoo qabatamaadha. 25,000 itti muranii akka uummanni kiisii isaa keessaa waan nyaaturraa fuudhee diggisii isaaniif qopheessu warra dhaqaa jiru kanaaf warra Abuunee Usxaaxiyoos jedhaman kanaaf qopheessuuf dirqamni itti kennamaa jira. Warra kanaaf maal dhaamtume? Mee dhaamsa keessanii daqiiqaa tokkoof isinii kennaa dhaamadhaa. Galatoomii Abuunee Usxaaxiyoos gimbii kan deemuuf Oromoo ukkaamsuuf Oromoo adda adda qooduuf waldaa wallooma Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa diiguudhaaf malee Oromoof waaqa kadhachuudhaaf miti. Ergama Habashaa raawwachuudhaaf malee ergama Oromoo irraa isa fuudhe hin ganee dhaqee Habashaaf jilbeenfate. Namni kun Oromoof kadhachuuf hamilee iyyuu hin qabu. Oromoollee bakka bu'uuf hamilee hin qabu. Namni Phaaphaasii Oromoo hidhee dararu Oromoo isa kamiif kadhata? Oromoo attamitti Oromoof kadhata? Oromoon isa attamitti saajjin dhaabbatee waaqa kadhata? Kanaaf Oromoon waan akkasii ofirraa falmachuu qaba. Dura dhaabbachuu qaba bakka jiru. Keessumaa yeroo Oromoon har'a rakkataa jiru irratti Ortodoksiin uummatarraa 25,000 waldaan hunduu akka kaffalu yeroo godhu waldaa kanaaf keessumaa Oromiyaa keessatti Ortodoksiin maal ijaartee beetti? Mana barumsaa tokko nu ijaartee beetti? Ilmaan Oromoof bu'aa maalii kennite? Mee waan guddinaa tumsaa fa'aa hojjetanii fi waan dafaa jammoo fa'aa hojjetanii fi waan Ortodoksiin hojjette wal bira qabaa laala. Lafa Oromoo saamuu, qabeenya Oromoo saamuu, Oromummaa doomsuu, Oromummaa balleessuu, ateetee Oromoo balleessuu, aadaa Oromoo balleessuu, geerarsa Oromoo balleessuu irraa kan hafe Ortodoksiin Oromoof maal goote Ortodoksiin Habashaa. Kana sirreessinaadha gaaffiin Abuuna Gabreel. Kun sirreeffamuu qaba Ortodoksiin abaduu miti. Kun sirreeffamuu qaba. Oromoon miliyoona 80 ofiisaan waaqeffachuu qabaadha. Kanaaf ummati Oromoo Abuuna Usxaaxiyoos doktorichi Wallaggaan kan deemaa jiru Oromoo dabballee ta'ee Oromoo gargar qooduudhaaf. Oromoon tokko amantaadhaan hin qoodamu. Islaamiyyuu sila dubbadheera. Islaamiyyuu miliyoona 2 kenne miti. Waldaa Waloomoo Oromiyaa nu ijaaraa jedhe. Sheekiidha maqaansaa hubadhaa liistii irraa laalaa. Nama sadaffaarra jira. Miliyoona 2 warri kennan hin jedhe. Ortodoksiin tokkollee keeyyan jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Gaaffii Oromoo hundaati jechuudha. Gaaffii Musliimaa, gaaffii Kiristaan, Ortodoksiin Oromoo afaan isaatiin kadhatu Oromiyaan waloommi Ortodoksiin haa ijaaramuun gaaffii hundaati jechuudha. Gaaffii koo kana dhaamsuudhaaf deemaa jira namni kun. Never Oromoo bakka hin bu'u. Eenyuun iyyuu bakka hin bu'u. Finfinnee iyyuu bakka hin bu'u.
Eessattiyyuu namni kun ergamuu qabu nama Oromiyaa ganne yookaan Gondoritti ergamu jechuudha. Kanaafi dhugaa kana Oromoon hubachuu qaba. Qabeenya isaallee baasuu hin qabu, duukaallee hiriiruu hin qabu, duukaa dhiichisuu hin qabu. Mootummaan kaleessa Abuuna Gabreeliin ergee makiinaa kumaan ajjabsiisee Finfinneedhaa kaasee Gimbiitti ergee har'a immoo galagalee nama kana hidhee mana irratti diigee Oromoo salphisee mucaa daa'ima wajjiniin dararee asiin immoo Phaaphaasii doktora isin ergeera isa kana simadhaa inni kunis Oromoodha yeroo kun kijiba. Kun kijiba karaa mana Waaqayyoo nu gashu miti. Waaqayyoos kana hin goone. Dhiibbaa Oromoo irratti godhamu Waaqayyoo hin arga. Waldaan Oromiyaa walooma Oromiyaa akka ijaaramuudha. Afaan Oromoodhaan akka barreeffamuudha. Raayii Maariyaamiin beeta kiristaanii kee abadee matsaafii dhugaan afaan Oromootiin akka barreeffamuuf maallaqa laanne. Gannata galuun nutti hafu malee kun xifumaa Ortodoksii balleessa. Xifumaa Oromoon Ortodoksii irraa baqatalaa dhugaan sinitti hima. Black and white. Lammaffii mana Ortodoksii baqata Oromoon maqaa Ortodoksii jedhamu baqata yoo mootummaan nama uummanni hin barbaadin isa kaleessa muude kaasee nama gara biraa yoo itti erge jechuudha. Please yakka Oromoo irratti gochaa jirtan dhaabaa. Mootummaa dhaabaa lakkisaa uummatii nama mataasaa barbaadu qaba. Abuuna Gabriel kan barbaannuuf rakkoo Oromoo waan beekuuf yakka Ortodoksiin hojjettu waan beekuuf Abashaan kanaaf ciniinte namicha kana Abuuna kana. Abuuna Gabriel kan ciniiname waan beeku qaba waan hin dubbanne. Maqaa amantaaf sodaate malee iccitii guddaa beeka. Anis akkasuman beeka yeroo itti eegaa jirra. Kanaaf yakka akkasii ani Frankly Abuuna Gabrielin ijaan argeen beeku walitti dubbanneen beennu guyyaa tokko miidiyaadhuma irratti Abuuna luba balaa ifa ijin arga gaafanni Oromoof falmatu jechuudha. Kanatu har'a na dubbachiise. Dhugaan Oromoof dubbateef akka kana onnee koo hamma xaaxoftutti dubbadha. Innis kanuma jedhe. Dhufeen qaamaan sin tajaajila uummata koo. Yoo na hidhan immoo mana hidhaa taa'een sin tajaajila. Yoo na ajjeesan immoo siidaa koo laalaati ofumaa wal tajaajilaa jedha. Dhaatis dhaamsa kun dhaamsa guddaadha Oromoodhaaf. Kanaaf Oromoo namicha kana siin jedhe dhiiftee har'a immoo maallaqa kee guurtee nama gara biraa wajjin dhiichifta taanaan kanuma jechuudha. Kanaaf silaan dhiira onnee hin qabne cunnuran dhalin dubartii Oromoo kan hin jedheef. Namicha Phaaphaasii keenya kaleessa nuu muudame dhiifnee har'a immoo waan gara biraa goona taanaan kanaaf garboomnee jechuudha. Yoomillee hin bilisoomne yoomillee of hin taanu jechuudha. Kanaaf isiniin jedhe nama meeqatu namni dhugaaf falmatu jira waa'ee Gammachuu Magarsaa fa'aa kan hin kaasee gammachuun kan inni jibbamu akkuma Abuuna Gabriel kana waan dhugaaf falmatuuf Dr. Gammachuu Magarsaa. Oromoon gara biraanis akkasuma yoo dhugaaf falmate hin bilisoomna. Oromoon onnachuu qaba, falmachuu qaba. Waaqayyo nu haa gargaaru, Rabbi nu haa gargaaru. Haqa keenyaaf falmanne biyya Tigraay dhanneen dhiibne. Biyya Tigraayitti nu shuumaan jenne, biyya Goojjamitti nu shuumaan jenne hubadhaa. Kanuman jedhaa galatooma uummanni Oromoo dhugaa kana hin gatina. Waaqaaf jedhaa dhugaa kana hin gatina. Du'a sodaattanii waan irraafaminaa du'i isin oolu fooqii ijaarrachuudhaafis faayidaadhaaf keessuma abuuniin attamitti maallaqa birrii miliyoona 3,500 argata Abuuna Rufaa'el. Fooqii isa kamiin ittiin ijaara? Fooqiin gatiin qabuun bada Iraaq badeera, Yaman badeera, Sarbiyaan badeera, Liibiyaan badeera, lolaan badeera, bor Itoophiyaan baduu dandeessi. Itoophiyaa kan balleessu Abiyyi miti. Itoophiyaa kan balleessu Ortodoksii fi yakka isaan hojjetantu balaa Itoophiyaatti fida. Balaan immoo hin dhufa hubadhaa. Harki Abuuna Gabriel waaqatti akkas jedhe sun balaa qaba. Yakka hojjechuu dhiisaa jedhaa Phaaphaasota kanaan. Yakka hojjechuu dhiisaa Abuuna Gabrieliin dhiifama gaafadhaa. Uummata Oromoo dhiifama gaafadhaa. Nun dhiibinaa nama hin dhiibne. Amantaa namaas hin dhiibne. Nun dhiibinaa jennee falmachaa jirra. Hamma yoomiitti nu dhiibamna. Hamma yoomiittis callifna. Kana dhaamsi koo buleettii koo galatoon. Egaa
Dr. Gitaachuun guddaa galatoomaa ergaa guddoo waan nu irraa barachuu dandeenyu sila waan nuun dhaabanne illee jabaannee ittiin falmachuu dandeenyu ergaa cimaa nu dabarsitanii fi guddaa galatoomaa galata guddaa isiniif qabnaa jechuun barbaada. Eeyyega waan hundumti keessan dhuftanii kabajjanii yeroo keessan nuu kennitanii marii kan akka gaggeessinuuf carraa nuu kennitanii galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Ammas dabalee egaa har'aaf nu haa ga'u guyyaa biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechuun barbaada. Nagaatti guyyaa gaarii galgala gaarii.